Yeah.
Baba sena bashia. Arka ke sangol khasati. Yesus itaerado. Baba sena bana boshana bana. Buddha Yesus. Dua ke kamu Yesus. Mesih Buddha Yesus ya. Ini luilah dehademu. Abdi beri telan beti. Ingkasami jamne ulome. Kali bangun demi wakadi. Siacigo tumana bera. Umni dukan abidame. Ibni sanu kesati bera. Anna chufa ina kenya. Kadam dinar kine. Kakaba tembare. Satar
Ilah sanyiin namoota baay'ee keessaa nyaatameera. Sanyiin jireenyatti isaan galchu keessaa hatameera. Ilaalan jedha akka keessan bal'isaa gara Waaqayyootti. Ilaa dhugaan isinitti amantiidhuma namni dura akka keessan bal'isaa hin deemina warri deemaatan. Hin deemina warri deemaatan hin deemina. Ifa guddaa hin deemina daqiiqa kan nama dhagala. Akka keessan bal'isaa gara Waaqayyootti. Nyaatee kan bare hafuurri jawwee baraduma. Hafuurri leegiyoon hafuurri darsaabun. Nyaatee kan bare dhaloota baay'ee adamfate. Akkasii lubni keenya barsiisaa oolan. Akka agajaa adamfatamee gatame namni dhaqee dhimma isaan qabu. Adamfatee tuutee keessaa gatee jireenya amantii keessaa dha'ee jireenya qajeelummaa keessaa dha'ee kanaan dura ajjeesee eebba isaanii saamee deebi'ee iddoo wawwaannaatti gangalchu lafa boo'ichaatti gangalchu maqaa Waaqayyoon galgala kana siin danda'iniyee maqaa Waaqayyoon galgala kana siin danda'iniyee sagalee diarra dhageesse qabataa laphee keetti hacaafamu sagalee diarra dhageesse qabataa laphee keetti hacaafamu maqaa Waaqayyoon si keessatti hacaafamu si keessatti hacaafamu. Maqaa Yesuus Kiristoos sanyiin ilka sirka jiru sanyii dagaagee ija godhatu haa ta'u malee sanyii sirkatti badu hin ta'in. Maqaa Waaqayyoon ila Yesuus gaafa arbuu sana fageenyatti arge baalli isaa hawwisiisaa garuu akka baala isaa miti jireenyi isaa. Maqaa Waaqayyoon nan jedha ila galgala kana nan dubbadha baala duwwaa si gochisiisu bakkee duwwaa naasaa duwwaa nu gochisiisu kan ka'e bara kana keessa akkasitti hidhatee kan ka'e ija nu keessaa hatuuf ija takka hin muddanne nu gochuuf nama Yesuus abaare nu gochuuf hidhatee kan ba'e tiktookiin hidhatee kan ba'e feesbuukiin hidhatee kan ba'e telegiraamiin hidhatee kan ba'e waasaappiin hidhatee kan ba'e maqaa Waaqayyoon galgala kana nu hin danda'iniyee. Qabi nama sibira amantiidhaan qabi laalaatiin hosseefaaya ila harki namni itti qabaa jettu kun nama sibiraa miti harka Yesuus isa sii waraanamedha. Isti ameen jedhaaka isti ameen jedhaaka ila harka Yesuus isa sii waraanamedha. Harki kun galgala kana birmadduu si baasa tajaajila loolaa deena maatii baay'ee warri nama leelisa warri amantan warra walii qaba laasaatii kaatolaatii kan waraanaa maqaa Waaqayyoon galgala kana bilisa baa. Cinta kan bida dapat kante, kalau mau tu mawar ayo kisah kan nama bas. Amin maka Yesus ini. Risaka balalu oji baka, kisah saka bagal kan ditanggalu, kalau jatamu apa ada cicak kambra, risaka lu, kota ada mebe risabua mama, risabua, bagaimana mau kasih tidak, mani kerana lo dibayar, uji dah dewan tu kana kana setannya bukan lupa, wajib ada jatuh, dan awak ayo cerita. Ayo si patua tahu ya. Ila wajib dikiasa bisa si balde suakanta, bisa si aja suakanta, bisa buat di sini suakanta. Gara-gara karena ini dahulu belum utama. Kalau dari dahulu belum utama abis dah biasa dah. Sama bisa abis nyatu Amerika. Sama bisa abis nyatu Amerika. Gara-gara karena ini dahulu belum setabu ya. Kodan dua taiye, ila kodan dua taya bagian kita, karata apa yang tertipu, kodan butuh tewa abu baru, ulfinan kiama, ni warga batu ni cilapia batu hingga sana batu boleh, arah kenakan kabe, bawa ayo jeratan, apa yang kodan batu ala, ila akhirnya warga ayo sepuluh bata, ila itu doa umat ikan segitu, itu antara ikan sipal. Galgala kana jirenya kee rahadiitamu humna maqaa Yesuusiin hadiitamu humna maqaa Yesuusiin hadiitamu galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u kan dhageessee bulfaadhu maqaa ilma kee Yesuusiin ameen. Walii wajjin abbaa keenya waaqarra kan jiraatu mootummaan kee jaalala kee waaqa
yaada garaa keessanii gara Waaqayyootti fudhadhaa. Eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Isin haa eegus. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu. Isinittis haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa guutummaa gara keessanitti haa deebisu. Nagaa isaas isiniif haa kennu. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon. Ameen. Waaqayyo